Mul'anni keenya akka biyyaatti badhaadhina dhugoomsuudha. Badhaadhina dhugoomsuuf immoo lammiin kaffaltii malee tola olee naannoo isaa, qe'ee isaa, biyya isaa, uummata isaa hin tajaajilu yoo ta'e badhaadhina dhugoomsuun hin danda'amu. Kanaaf tajaajila lammummaa jennee waggaa 4-5 duratti qe'ee kanatti naannoo Walisootti hojii jalqabuun keenya ni yaadatama. Hojii jalqabne sanaan akka naannootti bu'aan uummanni keenya irraa buufate baay'ee guddaadha. Gama barumsaan yoo fudhanne kanaan dura akka naannootti bu'uura boruu yookaan kindergarten jennee dubbannu sun ijoolleen xixiqqaa mana barumsaa keessatti oolan hagas maran turre. Waggaa 5 darban keessatti 20,000 ol ijaarree jirra. 20,000 ol osoo mootummaan ijaaruudhaan yaale waggaa baay'ee silaanii fudhata ture. Haa ta'u malee tajaajila lammummaatiin hojiin kun hojjetamuuf kan qarshii qabu qarshii isaa baafatee, kan dandeettii qabu dandeettii isaa gumaachee, kan humna qabu humna isaa gumaachee tola ooltummaarra lammii qe'ee biyya ofii ijaaruu waan ta'eef mana barumsaa bu'uura boruu 20,000 ol akka naannootti waggoottan darbe keessatti kan ijaaraman. Faarmaasii ijaarree jirra, karaa baadiyyaa keessaa baay'ee ijaarree jirra, biqiltuu dhaabnee jirra, manoota harka qalleeyyii baay'ee ijaarree jirra. Kanaan jiruuf jireenya uummata keenya fooyyessuu keessatti gaheen tajaajila lammummaa taphachaa jiru baay'ee guddaadha. Ammas bara kana guyyaa muraasa dura hojii magariisa akka naannootti akka biyyaatti babal'isuuf hojjechaa jiru jalqabsiisuun keenya hin beekamu. Ashaaraa magariisaa jalqabee jira, garuu ashaaraan magariisaa tajaajila lammummaa keessatti hojii tokko malee hojii hundaan. Ashaaraa magariisaan hojii tokko mana harka qalleeyyii ijaaruu kan suphamu suphuu, dallaa isaanii ciccimsuun hojii biraati. Mana barumsaa bu'uura boruu ijaaruun hojii biraati. Faarmaasii riqicha karaa garaagaraa hojjechuun as keessatti hammatameetu kan qabamu. Kanaaf osoo ganni kun hin darbiin barataan baay'ee qe'ee keessa waan ooluuf dargaggoon bakka deemerra waan deebi'uuf qonna hojii gannaa babal'isuu, biqiltuu dhaabuu, mana harka qalleeyyii ijaaruu, mana barumsa bu'uura boruu ijaaruu hojii keenya godhannee ji'oottan 3 kana keessatti hojjenne namoota baay'eetiif hojii uumna. Naannoo keenya keessatti wanta dagatame, wanta silaa hojjetamee bareeduu miidhaguu danda'u ija dhabee xiyyeeffannaa dhabee garaagaraa kaasnee wal gargaarree godina ijaaruu, naannoo ijaaruu, biyya ijaaruu keessatti gaheen inni taphatu guddaa waan ta'eef bara kanas akkuma barame yeroo isaa eeggannee hojiin tajaajila lammummaa akka jalqabamuuf har'a Walisootti jalqabnee jirra. Maaf dhufne as? Waggaa 5 duraas dhufnee turre. Asitti jalqabnee firii guddaa arganne. Asitti jalqabnee hojiin kun akka biyyaatti babal'atee bakka baay'ee bu'aa guddaa fidee jira. Ammas wanta sana haaromsuuf cimsuuf Walisootti jalqabnee jirra. Asitti biiroon keenya mana amma ta'ee ni ijaara qonnaan bultoota. Namoonni kaanis kallattii nuti jalqabne kanaan qarshii isaanii baasanii naannoo kanatti osoo ijaaraa deemne mana qonnaan bulaa keessattuu harka qalleeyyii mana ofiif ijaarrachuu hin dandeenye ijaaruudhaan jireenya isaanii fooyyessuu diizaayinii haaraatiin mana gaafa jennu mana jireenyaa duwwaa miti. Keessa waan baay'ee hammata akka kanaan dura beeknu isaanitti jechuudha. Isa duwwaa garuu miti. Fruutii garaagaraa hin dhaabna. Qe'een isaanii nyaata qaba. Jiruun isaanii ol ka'aadha. Wanti kun gaafa babal'achaa deemu akka biyyaatti akka naannootti badhaadhina dhugoomsuuf gaheen taphatu guddaa waan ta'eef mootummaa duwwaa eeggachuudhaan namoota muraasa duwwaa eeggachuudhaan badhaadhina guutummaatti akka biyyaatti dhugoomsuun hin danda'amu. Lammiin guutuu waan qabuun humna isaatiin, sammuu isaatiin, qarshii isaatiin wal ijaaree ida'amee tokko ta'ee bakka jiru hundatti sochii garaagaraa godhe garuu biyya keenya jijjiiruuf abdii guddaatu jira. Bakka uummanni bal'aa hirmaannaa guddaa gochuu hin dandeenyetti misooma dhugoomsuu, misooma babal'isuu, jiruuf jireenya keessattuu namoota harka qalleeyyii jijjiiruu hin danda'amu. Hojiin hojjennu hundi karaa garaagaraatiin namoota harka qalleeyyii, namoota hiyyeessa, namoota of hin dandeenye waan gargaaru ta'uu qaba. Kana gaafa ta'u uummanni bal'aa kana keessaa buufachaa, argachaa, jiruuf jireenya isaa jijjiiramaa deema. Kana gochuu akka dandeenyuuf har'a Walisootti akkuma barame hojii tajaajila lammummaa gammachuudhaan namni waan qabu gumaachee biyya isaa jijjiiruu akka danda'u jalqabnee jirra. Hojiin kun akka naannootti guutuu akka babal'atu uummanni keenya dammaqee ganna akka itti gargaaramu qonnaan, biqiltuu dhaabuun, mana harka qalleeyyii ijaaruun,
mana barumsaa ijaaruu amma danda'ametti waan naannoo keenyatti kanaan dura gochuu dadhabne ganna kana keessa wal ijaaree waliin dhaabbannee hojjannee bokkaa waaqa galateeffachaa nuti immoo hojjechaa biyya keenya jijjiiruu akka dandeenyuuf ergaa koo dhaamsuun barbaada.